Haliillaa fi opereeshinii Israa'el raawwattuu keessatti qoodi isaa olaanaadha. Itoophiyaatii hanga giddu gala bahaatti hirmaateera. Israa'el garuu yeroo baay'ee waa'ee dhaabbata kanaan dubbattu. Kanneen xiinxalan hojiin isaatu dubbataa maaf dubbattee jedhu. Kana dubbataa jiru waa'ee dhaabbata tika Israa'el Moosaadidha. Dhaabbati kun maal dalage? Israa'el daangaa qilleensaaraan cabsuun qondaalota gamee yejjeefteetti. Haliillaan samiirraa raawwatus dhaabbati basaasaa Israa'el garuu bakkeerratti xiyyeeffatamu adda baasuu keessatti gahee olaanaa akka ba'e yaadama. Basaastonni kunneen sirna qilleensaaraan haleeluuf xiyyaarota nammaleeyyii dhoksaan galchuutu shakkama. Kanaan dura aangawoonni Iraan humnoota nageenyaa isaanii keessa basaastonni Israa'el seenuu shakkaa turan. Moosaad garuu Iraan qofa miti. Libaanos, Sudaan, Itoophiyaa fi kaanitti opereeshinii raawwateera. Mee milkaa'ina dhaabbata kana keessaa muraasa haa ilaallu. Ajjechaa Ismaa'eel Haniyee. Israa'el ajjechaa kanaaf ji'ootaaf itti yaadde. Hoogganaa siyaasaa Hamaas kan turan Ismaa'eel Haniyee adoolessa 2024 ture kutaatti boqotan keessa kan ajjeefaman. Israa'el turteeti aanat hojjechaa isaanii keessa harka qaba jechuun kan amante. Haniyeen sirna muudama pirezidaantii haaraa Iraan irratti hirmaachuuf dhaqaniiti. Kuni kan isaan mudate. Gaazexaan US New York Times Haniyeen kan ajjeefaman boombii ji'a 2 dura gamoo isaan keessa turan keessa galfamee ni jedheera. BBC'n addatti mirkaneeffachuu hin dandeenye. Ijoolleen isaanii 3 fi ijoolleen ijoollee isaanii 4 isa dura haleellaa Israa'eliin Gaazaa keessatti ajjeefamaniiru. Kan biraa'oo mee waggoota dheeraa boodatti deebine haa ilaallu. Bara 1960tti qondaala naazii Adolf Eichmann Arjentiinaa irraa butuun milkaa'ina basaasaa Moosaad ijoo keessaa isa tokkodha. Eichmann nama akkaan barbaadamu ture. Namni kun tibba waraana addunyaa lammaffaa ajjechaa Yihuudoota hedduu irratti raawwateef itti gaafatamaa ta'edha. Biyyoota garaa garaa keessa socho'uun milqaa erga ture booda dhumarratti Arjentiinaa keessa qubate. Gareen ergamtoota Moosaadis isa faana dhawa'ee galan. Boodas butanii gara Israa'el bakka murtiin itti kennamee fi dhumarrattis itti ajjeefamee geeffame. Dhodhootuu Hezbollaa miite. Walkie-talkie was a weapon just like a bullet or a missile or a mortar. Kanneen basaasaa xiinxalaniif wantoota ijoo dubbii ta'an keessaa tokko kana. Hidhattooti Libaanos meeshaa jabaa hidhatan Hezbollaa odeeffannoo wal jijjiiruuf meeshaa Pager jedhamtu qabu turan. Kunneen garuu fulbaana 2024 harka isaan irratti tasa dhodhoo'an. Miseensota Hezbollaa qofa osoo hin taane namoota itti dhiyeenya jiranis miidhe. Bilbiloonni footummalee dalagaan wookiitookii jedhamanis dhodhoo'anii hedduun ajjeefamaniiru. Ameerikaatti michuu BBC kan ta'e CBS miseensota duraanii Moosaad irraa akka mirkaneessatti taanan meeshaalee qunnamtii kanneen keessa fanjiitu owwaalamee ture. Hezbollaan waggoota 10 dura ture meeshaalee qunnamtii kana dhaabbata ammaaf ifan ta'an irraa kan bite. Opereeshinii Inteebee. Opereeshiniin kun Yuugaandaa keessa raawwatame. Opereeshiniiwwan waraanni Israa'el milkaa'inaan raawwate jedhamee lalleffamu keessaa tokko. Moosaad hojii basaasaa hojjetu, waraanni Israa'el immoo opereeshinii gaggeesse. Xiyyaarri Teel Aviv ka'ee karaa Ateensiin gara Paariis imalaa ture butamee gara Yuugaandaa akka qajeelu taasifame. Xiyyaarri kun imaltoota 250 fe'eera. Kanneen keessaa 103 kan ta'an lammiilee Israa'el. Kanneen xiyyaaricha butan miseensota dhaabbata bilisa baasaa Filisxeem 2 fi lammiilee Jarman 2dha. Opereeshinii taasifameen humnootiin komaandoo Israa'elis imaltoota 100 baraaraniiru. Uggura namootaa fashalsuuf opereeshinii taasifameen kanneen butaman keessaa 3 kanneen butan akkasumas loltoonni Ugaandaa ajjeefamaniiru. Kanneen yeroos du'an keessaa tokko obboleessa ministeera muummee Israa'el Yoonaataan Neetaaniyaahuudha. Dhimma Itoophiyaatti dhufaa jirra. Dura garuu haaloo ba'umsa Muniik haa ilaallu. Muniikitti maaltu ta'e? Bara 1972 keessa gareen hidhattoota Filisxeem Black September jedhamu miseensota garee Olompikii Israa'el 2 Olompikii Muniik irratti hirmaachuu dhaqan ajjeese. 9 kaan ammoo booji'e. Boodarra poolisii lixa Jarman kanneen ugguran kana gadhiisisuuf yaalii taasisus hin milkoofne. 9 isaaniiyyuu ajjeefaman. Sana booda haaloo ba'umsaaf kan ka'e Moosaad bakka bu'aa dhaabbata bilisummaa Filisxeem Mahmuud Hamshaarii dabalatee miseensota hedduu irratti xiyyeeffate. Hamshaariin fanjii bilbila mana jireenyaa isaa Paariis keessatti kiyyeeffameen miila tokko kan dhabe yoo ta'u dhumarratti miidhaa irra ga'een lubbuun isaa darbe. Opereeshinii Musee
kan baay'ee leellifamee fi kan fiilmillee irratti hojjetamedha. Mosaad waggoota dheeraaf lammiilee yookiin immoo hidhoota Itoophiyaa ta'an karaa Sudaaniin gara Israa'el geessuudhaaf irra deddeebiin opereeshinii gaggeesseera. Kana raawwatuuf immoo Sudaan keessatti riizoortiidha ijaare. Riizoortii kanas The Red Sea Diving Resort jechuudhaan moggaase. Kun egaa bara 1980 keessa yeroo sana Sudaanii fi Israa'el diinummaan wal ilaalu turan. Egaa bakki bashannanaa ijaarame kun hojiin isaa kan biraadha. Basaastotatu keessatti qubate. Guyyaa guyyaa akka hojjettoota hoteelaa fakkaachuun halkan immoo Yihuudoota kanneen dhoksaan biyya ollaa Itoophiyaarraa fuudhaman karaa qilleensaa fi galaanaatiin biyyaa baasu turan. Opereeshiniin sunis yoo xiqqaate gara waggoota 5 gaggeeffame. Yeroo raga'amutti immoo ergamtoonni Mosaad qaata miliqan. Dhaabbati tikaa Israa'el yookiin immoo Mosaad opereeshiniiwwan kanaa fi kaan milkaa'inaan raawwateera. Garuu kanatti qeeqamus baay'ee qaba. Fakkeenyaaf yeroo Hamaas daangaa cabsee Israa'el irratti haleellaa guddaa raawwatu Mosaad eessa ture jedhanii kan gaafatan jiru. Kun akka kufaatii isaa olaanaatti ni ka'a.